ini gayu yoo si narrabse maaltu baay'ee godhaa turan akaawuntii illee cufsiisne jedhanii waa meeqa godhaa jiru ila amma har'aatitti jechuudha. Kanaa mitiiti harka mootummaa galchina maallaqa sana jedhanii waan baay'ee godhaa jiru. Akaawuntii Tokiyoo ta'e maallaqicha cumaan taa godhe meela dhageessa. Akaawuntii yoo ta'e Tokiyoo ta'e duwwaa keessaa baaseera giiftii yoo ta'e. Dhageesse giiftii yoo ta'e keessaa baaseera. Abboo taa'anii irratti quba qabu. Obboleesso waaseetti moo ijoollee Wallaggaas ta'e uummata Wallaggaa ana caalatti hin dhiyaattu kun bakka walumaa galatti. Dhageessanii ijoollee Wallaggaas ta'e uummata Wallaggaa ana caalatti dhiyaachuu hin dandeessu gonkumaa. Tasuma kana immoo ragaan uummata bakka kan gabaabaadha kanas waan uummata irratti hojjetame tokko intinaadha. Kanaafi nu Wallaggaa jettee waan kana keessaa ba'ame maal dhugaa waan kana keessaa ba'aa anan kuffistanu garuu warra na booda mumkin borduu koo mala dubbii rabbi namaan galu bori isa bori deeqaa shaniin booda waan uumamu hin beekuwan sini gale deeqaa tokkoon booda waan uumamu hin beekuwan yoon kee du'e hin jedhaan soo dhuguma yoon kee du'e hojjechiiftuu laata nama lafaa dhufu bakka na bu'ee gargaarsa akkana hoggaa kudha meeqaan raffamaa maatii guutuudhaan haati koo qabrii keessatti naftu suuraa haadha kootii barbaaddan miti suuraa haadha isaanuu fida hin binna jettanii misi suuraa haadha koo qabrii jirtu nan sodaadde suuraa haadha kootii maxxansee rabbiin naa kadhaaf jechuun nan sodaadde baala goota isin gootota siif jecha dukkata keessa tafe nama gadi garagalchu an yoon maxxansee sookii afaan amaariffaatiin tigriffaan afaan biraatiin peejii kan biraa waan maxxansa malee nan yoon du'e afaan oromootiin haadha kooti jedhee isin itti mee maxxansuudha. Isin jechuun nama jaarraa abbaa gadaa qabrii keessaa baasee suuraa isaa gad deebisee abbaa Jifaariin hin hambifne an suuraa haadha kootii dhiiftu gatiin hin jenne kanaafan akkasumaan haadha kootii du'aayinaa kadhaa siniin jedha sinii galee kanaafi ana duddubbatti deebisuu hin dandeessanu an warra akkasiisuni anaa kana hin jaalladhu miskiina bakka muumee warra akkasiisuni warra uummata rakkate keessa jiru miti amma laayee warra ofii isaaniitii bakka gaarii jiran maatii isaanii bakka gaarii jiru warra rakkoo sun hin agarreedha. Warri suni akka uummanni sun gargaaramu warra hin barbaanneef. Anama fakkeenyaaf gargaarsa kan uummata Wallaggaa kana marsaa lamaaf marsaa isa jalqabaa sun beekta. Adda durummaadhaan walitti qabsiisan isaa 78. Ana tu arrabni gargaarsa keessaa nagalchee koo arraba isin barreen gaddaanaa arrabsitan wal guutanii cubbuudhaan badii tokko malee ragaa tokko malee lafaa kaatanii ofii kootii barbarree dibadhee soogidda nyaadhe akka horii jechuudha. Waa meeqa ta'ee na arrabsaa bootoo gosan fuutanii feesbuukii irratti maxxansaa leencan geessee isinii kenneen nutti buucate leenci jettanii haadha isaa qabrii keessaa baafnee kanatti cabacabnee ulfeessinee qabrii keessa deemne naan jettanii bise anaan arrabni sanaa olii naan jiraatu ana arrabni sanaa olii naan dhufu ana haadha koo suuraasi namoonni naannoo arganii hin beekne haati koo ijoollummaadhaan ijaabii irratti himan na taajjabu ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiran namni tokko haadha koo namni argeen jiru maatii malee haati koo ijoollummaa isiitiin fuula isiitti hidhattee akka ukkaanfamte duute qabbaramte haadha koo deessee ana sinii kenne ta'e qabrii keessaa baafnee akkana goone jettanii kolfaa tuttanii jala deemtanii giiftaroonni giifti kennaa tuttanii bakka haati koo arrabamtutti yoo sana yaadu namummaa kun jibbaa isinii galee sanaa ol arrabni hin jiru anaaf kanaaf arraba xoxobbee kanan fedhina anaaf arrabni daangaa darbe arraba sana gatii ta'eef nan laallatu jechuukooti kanaaf hoolaan tokko gadi baatanii maqaa Wallaggaatiin Wallaggaanis waan jenne hamileen ittiin uummata Wallaggaa waggaadhaan lafarraa fixamu mootummaa dhufaa darbaatiin dhuman gamaa gamanatti hiraarfaman takkaas waan jenne waa isin jedhu hamileen ittiin uummata Wallaggaas tokko qabu lafumaa kaatanii bakka saaniin ollee faandoo kiloqqee sa'aan barbaadina namoota wajjin gargaarsa godhan arrabsina ana arrabsitanii bartanii na arrabsa namoota ana wajjin akka sanyii akka sheekriyaad namoota kadhadhee adaraa kottaa jedhee fidee asirra kaa'e maalan balleesse uummata tuulamaatii $6,600 waan akkasiin
hirriba dhabee ija guyyeetti jaamee walitti qabee bule badiin koo maali? Karaa keenya malee kan jedhu sin jira garee wayii karaa keenya malee gargaarsi ta'uu hin qabu kan jedhu hin jira. Godhaa gargaarsa. Ana akkaawuntii koo irra sumuun hin galee hin beeku takka. Takka akkaawuntii wayii isinii kennee hin beeku an keessaan. Mubeko dhiisi bakka mubeko goota koo sanyii dhiiraa dhugaa rabbi baay'ee. Naa mee ilaali rabbi jedhee warqu. Giftii bifa giftiitiin iji namni jaallata jedhee meennaan bifa giftiitiin walitti qabdee hin argannu turre dhugaa rabbii doolaara 6,000 miti 3,000 hin argannu turre tubiriidhaan waadaa galan manni keenya. Akkamitti uummata tuulamaatii doolaara 6,000 halkan tokkotti riba dhabdee geemii kee obboleesso doolaara 300 hin arganna miti risoo wajjin taphaddan abbaan barbaadu ijoo taphataa bule. Si qofaa miti immoo kan naa kennu edatti golootan naa kennaa bule argitee tajaajilti. Narginee jageessanii beekaan faana jala turan sanyiin arguun mala. Daanuun ijoollee keetii miti galatoomi jettuun calluman jedha malee ijoollee Eertiraati. Isoomeen ijoollee Tigraayi jalanna taphachiisaa bule 80,000 90,000 100,000 nargine kalaas. Abboo giftuma kana rabba balleessu wallaahi wabillahi geemuma kana dhaamuun qaba. Miskiinaaf jecha isiniif jecha tun taane miskiinotaaf jecha akka miskiinonni gargaaraman. Ija siin diimeta kun amma leenca dhufee naa kenname kee. Ishi garaan si gubatee ammas bittinsi jedha garaan. Natti dhuftee hin bu'in hin maraattaa ofiin wallaahi. Leenca naa kennaa jedheen kee. Kuma leencaa yaadaan jiraan. Karaa rabbi namaa banee inni nu cufuu hin danda'u. Ana yoo ta'e wallaahi bakka hin taayetti miskiin koo eessa iyyuu hin naqu. Ilaa faadhiisaa. Hojii hojjedhaa haga jiraattan uummata keessanii dhaabadhaa. Miskiina dura hin dhaabatin ana dura dhaabataan jirtan. Akkasiin gadi baatanii ana tuttaniin miskiina miidhaartu anaa miti biizii hojiinaa kennaartu amma nama gargaarsuuf an deemaa nama miilli isaa akka farda dugda malaatti jilbaa gadi nyaatame kunoo amma natti ergitee mucaa natti boosseenaan waa isaa dubbataan kunoo biizii nagoota isaati tokko miskiina irraa nyaattan wallaahi akkasiin na tuttaniin waa tokko isinitti hima dikkoo mubaarak haamilee isaa tunne gargaarsa keessaa galchina ilaa asitti hagan gaafa waadaan isinii gala hadharraa kaase hagan gaafa lubbuun jirutti miskiina dhufee harkana dura qabate qabaadhu nan gargaara yoon dhabe gadi ba'een sagalee ta'afi amman duutti waadaa koon haaromse jechuudha abadan Jiraadhu mubee keenya dhugaa. abadan waadaa koo yeroo sina tuttan itti na cimsaartu hin dhiisu an eenyuun qaba fira sababii gootii meeqatu razzaqame meeqatu mana ijaarrate meeqatu Liibiyaa keessaa ba'e hadda Kaanaadaa jirti miskuu abbaa nagaa torban dhufu keessinii affeeraan jira miskuu isii viidiyoo isii arabni akka barbaade itti taphata dugda siirraa baatirii makiinaa kaanii dhagaa kaanii gamaaf gamanatti mukatti dhiisanii akka hoolaa jechuudha qaluudhaa jedhan gadi ba'ee boo'ee fi maallaqa walitti qabeef hadda Kaanaadaa jirti sanyii gadaa danda'uun qo'innan qunnamsiisa sanyii gadaa bilbila sanyii gadaatiin waliin seenan Kaanaadaa keessa jirti hadda ilmi namaa akkas boru tuqee kufee Kaanaadaa jirti dayaalchisuu dandeessi sakarrabbeettaati lafattu kina ana fakkeenya godhattee waan gadi baatee naan dorgomtu ana kufachiisuudha takka hattuudha jetta fidi ragaa yeroon jedhe hin jiru waggaa 10 kan gargaarse wanta rabbiin galateeffadhu guyyaa tokko akkaawuntii naman beeke irratti nama gargaarsee hin beeku abbaan dhimmaa yoo laamma jaarsammaa akkaawuntii waan qabu natti fakkaatu dukkana keessa taa'aa jira hin gargaarsisu dirqama baatamee dhaqee miila isaatiin akkaawuntii banatee achirratti gargaarama kan namaa irratti sin gargaarsu ummata wallaggaa hin gadda busaan dhumaa jiran maaliif handi isee bettu gargaarsu nageenya isin gurra keessanii waan hin dubbadhe yoo dhaabbanni ummanni amanu manni wallaggaa amanu jiraate akkaawuntii naa fidaa na qunnamsiisaan jedhe eenyu na naase lataa qananii naase ishoo lataa qananiitiin dawwale bilbila isaan qabaan hin gadda mana koote the first live yeroo jalqaba mana koote obsaa gargaarsudha lataa koo baga wal argine ummanni wallaggaa busaadhaan dhumaara maal wayya jennaan dubartii wayii maal jedhamti kan dhaabbata wayii keessa jirtu naannoo wallaggaa addi maalitiin isi qunnamsiisaa bilbila isa kamiin kennu jennaan isa kana jennaan siifan dawwalaa siifan bilbilaa naan jedhe raayyaa abbaa macaarra bulee okay siifan argine siifan bilbilaa naan jedhe
إسي موس عادة طيبة وانت وين تبي مكا سيفن بلبل شيء سناجل يوم نام بلبلني أنغال كارس جت سينون جري مالي بيتو مكانا بلس هاتون دفع وانت نيه كاونتي هاتو تجورو بينجرو بول مكان نبدا وما تبورناتي جراد مو خين كبر دمتين أنغال كوتي كودو كوتي بدي ميدان سدي والد كاب أكمت أكاونتي أستاذ رايا بما جاته جنان يسجو رابع شو رايا بما جانا كنينا أمتا نامن تو إننا نمن كو إيش يامن خلاص رتيكال شرايا ناكني أشوف أنو من رتيكال ميدان سدي أشوف رايا عندي بفوتو كوتي وجين أركيدانيت كونو مالك نيكه سامبري ميدان سدي نكا كابي جرا جدي أكاسيس أشوف أنجي سيبورنا سنيني وانا كان Mubarak. ويه Ela amma dhugaa dubbachuu fi gaafa sun ta'aa bultanii anatu lafa sunitti si waamee sin arrabsiisee sokkee olittis gadittis waan gaarii hojjettaniittu galatoomaadha. Namni nama arrabsuu ofii waa hojjechuu hin danda'u nama waa mataa oolaa sana bira darbaa. Sanniiko haadha kootti fiigu haadha kootti fiigu haadha kootti fiigu Waan ati wanti hedduufi baru. haati koo duutee jirti akka hin taanetti duutee itti buutanii na baaraminaa wallaahi atti si lafarratti ninniisu na tuttanii faanifatti keessaan dhuftanii rabbii jedhi dhiifama godhinaan hin jedhidha isinii galee jiriifana Mubeedha. Isaan namni si arrabsu namni nama miidhuu barbaadu yookiin immoo nama laaffisuu barbaadu karaa laafina namaa namatti deema. Elaa rakkoo isaa sitti himaa dhaggeeffatu. Akka ati haadha kee baay'ee jaalattu baay'ee kabajju waa'ee isaaniitiin baay'ee akka miidhamtu waan beekaniif karaa sun dhufu. Ati immoo sana guutuuf hin qabdu. Amma dhugaa dubbachuuf dheengadda isin hundi keessanuu geemeroota atis asiliinis abduseenis reediinis hundi keessanuu osoo geemii keessan taphattanii dhugaa dubbachuuf doolaara 200 haga 400 argachuu dandeessu. Garuu sanaa cinaatti ofirraa qabdanii saniiniyyuu gifteroota ammaa jechaanis turtan ji'a tokkoof nuuf hin kenniin haayii uummata kanaaf dhaabadhaa jettanii gaafachaa turtanii jechuudha. Haqa dubbachuuf jechuudha. Namni akkas jedhu hin jiru. Hundi keessanuu akkas waan jettaniif mataan gadi isin garagalfamee arrafamne jechuudha. So maal isin jechuu barbaade namni goota isaatiif bakka hin qabne namni hayyuu isaatiif bakka hin qabne namni nama amantaaf bakka hin qabne suura namaa gadi garagashee hundumaa walitti qabee arrabsu ofumaayyuu maraataadha namayyuu miti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Namni abbaa nuu ta'u amma fakkeenyaaf abbaa sheekriyaad isaan suura gadi garagashuu jechuun nama even jechuudha. Even ayyee nuti illee gita isaanii haa taanu rakkoon hin jiru. Kanaa olii wanti hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaafi filis waan kana bira darbii isaanis ajandaa kana barbaadu. Ajandaa kanaan ijoollee walitti bu'aa. Amma immoo ijoolleen nuti gara oliillee maaliifin uummanni keenya gargaaramnaan kanaan kun dhufee wal keessa bahuu wal arrabsuu dhufa. Waan kana keessaa bahaati. Ammallee uummanni suni gargaarsi walitti qabame sun gahaa miti guyyaa tokkichatti itti nu deebitu guyyaa sunis suurri gadi garagalfamee arrafamu rakkoon hin jiru. Galatoomaan isiniin jedha waan kana bira darbe. Maal dubbachaa turreemi? Dubbachaa turre maaliifin irra deebitee kaafta? Maali maqaan mukaa sana dubbata? Laala tokko sanyii goone kooti yeroo hojii naa kennan tuna dhibaan hojii naa kennu biiziidha hojii naa kennu fidanii. No dhiisi beekaadha hojii isaanii hin hojjetin gaa dhiisi dirga. Tole. Yaa. Abbo jaalatiin miira ani amma sa'aatii boqonnaatti bakka muuziqaa nama bicuu si dhaggeeffadhe jedhanii galee gidduudhaan namni gargaaramu dhufee natti boossee natti bilbiltee rabbii jedhii laayibiira jirtaa maal jennaan. Bakka waa'ee siitu naasaa wayii gidduudhaan sheexanni tokko immoo dhufee koomentiidhaan waa barreesse sheexana baase malee rakkeen hojii jaraa jechuudha yeroo qabu waan biiziidhaan. Weeko dhiisii bakka haaf wannum hundaafuyyuu warroonni kana gootanii warroonni tuulamaaf jettanii saba tuulama jechuun tulluu jechuudha. Galmee seenaa irratti yaadatamaa jirta. Hundi keessaniyyuu illi takka ol darbatellee kan qarshii takka achi keessa kaa'unti san keessa kaawwate hundi keessaniyyuu seenaan keessan hin badu dhugaatti.
tokko keessanii. Rabbi biraa. yaa jijjiira waan kana maal ennaan amma ijoolleetu walitti bu'aa ammas warra hubannoo hin qabne nama haaruutu walitti bu'aa gara biraatti deema walitti kun waan ta'eef dhiisaallee deeman isanumaaf deemu isaaniiti waan sun keessaa ba'a. Akka uummanni kun hin gargaaramne barbaadu ajandaan kun ka'ee akka uummanni kun hin gargaaramne barbaadu. Eeggannumas wanni sun ka'ee jira beektaa gaafuma nuti hojjechaa turre wanni kun godhamaa ture bira darbaa filis. Garsii yoo rabbi jedhe borii golbaa tokkotu birrii miiliyoona 3 gaafatame beektaa eebbifamee keenya kunis rakkisaadha. Eebbifamee erga ka'ee jaamudha wallaggaa jettee kaata. Eebbifamee erga waa hunda yuunivarsiitii baay'ee qabamee fayyaadhaan rakkoo hamaa keessa galee birrii miiliyoona 3 biyya alaatti ajajame. Isa jirri hoop fa'i jirraa maal tokko maqaan isaa warri sirriitti hubannoo qabdan viidiyoo jaraan eegaa jira. Amma isa bor xumureetanii guyyaa tokko gidduu galchee ammas iftaanitti deebina ishee guyyaa tokko itti aanumti iyyuu kaleessa bar mana ganniitti fufuudha jenneeti mucaa kaleen lama feelte wayiitiif gargaarsi gaafatamaa ture. Kanaaf dhiibneem kaleessa iyyuu nuti kanaaf seenuu dhiibne uummatuma giddu galeessaa kanaaf kanaaf enne seenuu dhiibne mana ganniitti seenuudha jenneeti. Ani irramne iyyuu beektaa hojiidha akkuma bahe sa'a lamaan tokko rafeen ol jedhee laayivii seenna jennee nuyi qoqqophaa jirru onlaayinii irra jiru maal wayyannaan bakka har'an dabarraa boru seennannee walii gallee dhiibne iyyuu beektaa kaleessa. Ani iyyuu hin beekun ture namatti doojii waan hin jiruuf namatti bilbiladhee namaan doolaara 200 naa gashaa akkaawuntii jarra jedhee namatti maddee. Kanaaf itti fufnatti gargaarsa rakkoon hin jiru uummata keenya aga jirrutti. Wannan uummata keenya muudhaaf maali beektu uummata keenya kabajamoo jaallatamoo uummanni durii kaaftanii feesbuukii irratti solbeennu yuutuubii irratti gargaaraa turtan gara kanaan dhuftee gargaaraa jirtan. Beekaa hin miidhamtani seenaa hin miidhamnesin wallaahi akka amantaattis akka aadaattis ta'e akka namummaattis wanni isin miidhamtan tokkittiin akka hin jirre hubadhaa lafa kaa'attanii borii keessaniif rabbi fayyaa keessan eegu nama gargaaramu rabbi isin hin taasisi nama jiraatee fayyaa qabaatee gargaaru rabbi isin taasisu abshiraa dhiqqoo hin miidhamne maal wanta akkanaa afaan keessanii akka hin baane gaafa dandeessan gargaaraa yeroo gargaartan immoo of hin miidhinaa birrii 1,000 yoo kennitan fakkeenyaaf amma namni as jiru birrii 1,000